jirtu SEYFII Oro jirtu SEYFII Oro mee taab godha hundi keessanii jechuudha. Ani jechuun ani askan hin ba'eef jechuun meeta wanna biraa dubbachuu miti. Tokkoffaa gammachuu baga geessaniiti. Lammaffaa dhaamsa ijoollee ukkaanfamanii mana hidhaa Saawud Arabiyaa mana xiqqoo ta'u keessa akkaataatti jiraatan sana gaafa yaaddu ijoollee achi dhufanii sitti himan akkasumas ijoollee ammayyuu achi keessa jiran sana gaafa yaaddu ayyaanni kun iyyuu dhiiga namatti jechuun bakka gammachuu irraa hin qabdu jechuudha. Garuu du'aa hima gooneef illee rabbitti himneef siigalee adiko rabbumatti illee himneef yaa rabbati dirmadhuuf abbaa ta'iif haadha ta'iif achumatti illee harki rabbii bal'aadha waan ta'eef isaan irraati mana kana haasaaqu isaan kan biyyaa ba'aniif biyya jibbanii yookaan immoo biyya kana jibbanii yookiin Oromiyaa jibbanii yookiin Oromoo jibbanii otoo hin taane namni kamuu kan miilaan deemee badu kan barahaa keessatti namni du'ee biraa hafu namni kan biraan immoo deemee rakkatee achi ga'ee riyaadirra ga'ee qabamee mana hidhaa ji'a 4 ji'a 5 taa'ee immoo deebi'ee ammas deebi'ee karaa biraatiin qabamee as deebi'ee olii gadi teebil teenisii beektaa? Teebil teenisii godhamu siigalee kan ta'u kunittu xinnoo naaf hin ta'u kanaaf ani gammachuun xiyyaa saba koo bira waan ta'eef mi'aa sa'ii dubbadhu taphadhu korma koo. Waan bareedaa kun jirta waan bareedaa wanti ajajatee dhugaa du'aama goonaaf waan goonuuf hin qabnu miti. Sagalee ta'uu nuti yoo waan goonu ani sabbarre wannan godhu hin qabu ofii kootiif waan goone barani. Ofii kootiif iyyuu waan goone garuu rabbiin gaafa hin kadhadhu ofii kootiif qofa hin kadhadhu beektanii rabbii jechuun namni ani fuulli koo uummata kana biratti rakasa beekamaadha ani jabaadha jedhu kun waan qoonqoo isaaf waan akkaawuntii isaa ol dabaluu fi gadi bu'uu waa'ee isa kan biraa immoo chillaa jechuun sirrii miti akka kootti siigalee yeroo quufan isa beelee yaadachuun gaarii moo kam? Kanaaf saayibban keenya hundi keessan Eid Mubaarak jennaa baga rabbiin waggaadhaaf isin ga'ee baatiin kun tokkittiidha. Baatii tokkitti kana irraa argattanii akkasumas deebi'ee rabbii fuula kana wajjin waliin nu ga'ee isa kaan qabrii inni kaan qabrii jira nu biraati obboleeyyan jajjaboon nu biraa qabrii jiranis jiru isaaniin rabbii fuula bareedaa itti agarsiisu. Obboleessa koo sanyii SEYFII Oro like follow please my friends. Alhamdulillah. Odoon biyya alaa jiraate leencaan si dhaan ture. Bagachanan kaa'een malee silaati qeerransa feena si dhaan ture. Sila motorsaayikilii bahin sirra ba'a. Ani silaati sila sangaa fa'aa biteetan sirratti qale. Waroqa koomedii san xiqqoo nuuf jira. Amma follow godhaa SEYFII follow godhaa baay'ee jechuun ani kophaatti tun taane akka Oromootti namoonni keenya waan jajjabaa walii yaaduun walii hawwuun waan gaarii walii hawwuun gaariidha. Niin taphadha waan ta'eef garuu xinnoo ishee immoo ofitti nama godhinaati. Ani isaan silaati leencaan sidhaa gaafan jedhu mataa isaa dhayitan leencaan okay. Dhufan sidha'uuf qophaa'e eeggadhu garuu foloo jabeessaa jaalala jabeessaa leencaan dha'a
namni kun nama gaarii ijoollee ola deemaa borillee waan jabaa hojjetu waan ta'eef. Seenaa akka jiru. Nam takkaan dhagaa jira. Waan bareedaa takka. Namni sadii seenaa namni lamatti dabalama. Naafuu isaanis. Dabalama. Takkeen karaa mudasa si bira. Itti dabalama garuu really share godhaa fi taap godhaa kunuunsa kana fakkaataati. Mee yoo yaada qabaatan gaariidha. Karaa asii karaa biraatiin deebi'ee dhufuuf xiqqoo haalli hojii wajjin hojjennu hundi keessan baay'ee galatoomaa baga geessan. Hordoftoonni amantaa musliimaa baga rabbi ittiin isin ga'e rabbi ammallee kan waggaa dhufus isiniif haa kennu. Hanga waggaa dhuftuu gidduutti hordoftoonni amantaa musliimaas warri kabroos kan hordoftan namni gaarii eenyu yoo jettan namni gaarii nama gaarummaa jaalatu. Namni gaarii namni rabbi jaalatu nama haqa jaalatuuf nama haqa deeggaru rabbi ni jaalata. Nama dharaan deemu duuti dharaan itti deemti. Nama sobaan deemu jechuukooti. Sobaan deemuu sirrii miti. Garuu karaa biraatiin hojiin keessan akka addunyaatti akka ol ba'uuf akka jireenya bareedaa jechuun by the way birrituu miti bara. Beektaa kana? Ni beektaa? Good life means not a good money. Good life is satisfaction of yourself, your mind. If you do good thing, you feel good. If you do bad, you may get money and you lose your mind satisfaction. You live in power. No. You always feel bad. That is what you cannot buy with your money. Am I right? Am I right? Oramis. Am I right? Am I right? Kanan tutaa jedhee bara am I right? Yeesedhaa kun. Am I right? Am I right? I am not right. I am human being. Pronunciation dhagaan jirru jedhe. Am I right? Jechuun maal jechuudha? Okay, waldachaana erga dhagaan jiraannee I cannot do something. No. Yes, you are right. Anibar, yes, you are right. The Abdu Berry Jema. Abdu Berry Jamal Zara.